السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في دعوتوتا هردفتوتا باريك مالتي ميديا برودكشن. نجيني كينيا كان جالالا في كبجا إدو مسنجرتان هدتو اسم هذا كوجنا. وروني channel لكينيا في هاروتاتن سبسكرايب بوچودان غراماتي channel لكينيا تدبلما اسمين جتا أكما بيكم. أستاذ نيكين كبجما في جالتمان شيخ حسن حاجي عبد الرحمن فتنا. درسي ببريدو سكنتالي رمضان أول كابتن هدو سنين دبرسني تورن إن شاء الله درسنا ساني غرفون دولتي كان اتفوتا حساو ساني بريدا هيمان على قلبي نما غسي نسن ليبوتني جرتن أستاذ نيهنا أصليهن كان أكاد ساتي إكرا ديماني سكنتاني ساني أدان جتي توري الحمد لله رب العالمين ولتي ديبنا جرا كبجبتوتا في داو درسي ساني هردفون دغتنا إن شاء الله غرفون دولف كان اتفوتا أستاذ نيكيني سنغافتني ولتي ديبنا الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد هردفتون بارك ميديا مرتما كيسانو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنين جدا مغرب بغرتها سنجيسي مغرب بنغاها والنغر سيسي يقول جدا إن شاء الله ونمرتو قدار ربتي دينتي روغا بابدو إمالي توري سغنتان كينو هركا أبتي توري dabarsuu hin dandeenye isin firgaa gabaabduu duraati dabarsaa ture sad dhifama gartee guddaa isin jedha insha Allah fuulduratti warra gartee waliin turu warra ergaa gartee gaggaarii shar'ii nabi Muhammad alayhi salatu wasalam nutti dhufan kana walumaan tahee wal gargaaree biyyatti geessu rabbi nu haa taasisu isin jedha. Egaa daawwattoota keenya irratti erga salaama qaraatanii booda namoonni hedduun karaa chaanala kanaatiin barnoota dhaabbata waan ta'eef namoonni isin hordofan baay'een jiru daawwattoonni keenya hedduun isin yaadaniiru isin gaafatanii jiru. Egaa daawwattoota keenya maal jettanii maal abdachiistan karoora gara fuulduratti darsiin keessan kun akkam haalli isaa? Insha Allah hordoftoota baarik miidiyaa akkuma reefu illee tuquuf yaalesan fuuldura insha Allah kan waliin deemnu taana akkuma kana gartee waan tokko namatti dhufuunni malaa gaafa gartee wanti tokko nama qunnameef dhiifama gartee guddaa isin gaafata. waan ammoo dandeettii keenyatti tahee boqannaa fuudhannaa rahaa godhanna jennee waan eegana gartee isinirraa gabaabannu tokkollee hin qabnu waan dandeettii keenyaatiif waliin deemnaa beekumsa gabaabduu qabnuun haa ta'uu diinagdee keenyaan haa ta'uu waliin deemna insha Allahu ta'ala sagantaa soomaa qofa yoo ta'u taane sagantaa garaagaraallee qabannee barumsa kam irratti kan waliin deemnu taha akkuma san namni gartee gaafii qabus karama kana illee attaan nu gaafatu ni danda'a. barumsa kamu waliin deemna naam sammuu mata keenya gartee gabaabduun an qabu namni warroonni gartee baarik miidiyaa kan hordoftan walii gartee tiniin ergaa waan kanaa walii dabarsu akka gartee namni martuu qooda waan kanaa argatu gartee godhuun qooda keenya tahuu dirqama keenya tahuu beekuu qabna waan kana egaa sigeettee laaltee argitee itti fayyadamte obboleessi keelleen akka itti fayyadamu gartee godhuu qabda sayyoo goote akkuma nin dubbadhe yoo khilaas ni jiraate waa rabbi irraatiin kajeelu kin ittiin argadhatis akkuma san ittiin argatta kiyyarra dosimuu si cabsuun taane siille addumatti rabbiin kenna arjummaan isaa waan bal'aa taateef kanaaf insha Allahu ta'ala akka waliin taane diin keenya garteetiin eeganaa gaa duuba facaafnu akka diin keenya gartee akka lalisu akka garteetiin namni martuu hubatu beekumsa akka namni rabbiin gabbaru godhuu qabna akkuma waa'ee soomaa walii dubbanne baati soomu keessa jirraaf kana gartee bal'inaa walii dubbanne waa'ee tawhiidaa ganaa walii dubbanna waa'ee salaataatis ganaa walii dubbanna yoo rabbi fedhe ahkaam hedduu ka waliin barannu ta'a nu hordofaa guyyaa takka lamaaf yoo nu dhabdan garaa murtanii hin jiru jettanii nurraa gartee gara biroo hin midhatina waliin jiraannaa walumaan deemnaa qophiidhaan gara kiyyaan jedha yoo rabbi nu fedhe insha Allahu ta'ala. Insha Allah rabbiin nu haa mijeessu. Hojiin dhangafaa sammuu dhaloota ijaaruudha. Sammuu dhaloota ijaaruun dura sammuu ofii ijaaruutu dursa maarree warroonni sammuu keessan ijaaruu barbaadan akkasumas jireenya keessan fooyyessuu diinii islaamatiin jireenya keessan bultii keessan bareechisuu barbaadan kottaa ustaadni keenya waa'ee soomaa yeroo nama keessa jiru kun sooma ta'ee qofaaf waan sooma ta'eef barumsa soomaan darsii soomaa wal qabatu isin dabarsan malee barnoota hedduu aqiidaa akkasumas tawhiidaa fi waa'ee siiraa rasuula alayhi salatu wassalam barnoota hedduu barnoota fiqhii akkasumas barnoota hedduu isin dabarsan ustaadna keenya kottaatii irraa fayyadama qalbii hin dhabinaatii kottaa isaan beekumsa isaaniitiin waan danda'aniin homaa isinirraa hin qusadhu jechaa jiran isinis
akkuma isaan isin barsiisuudhaaf qophaa'an barachuudhaaf of qopheessuu qabdan. Maarree qophooftanii inshallah channel keenya subscribe godhi. Video keenya immoo like gochuudhaan beeksisa gabaabduu tan share gochuudhaan hiriyoota keenya cufa biraan gahiisin jenna. Ustaada keenya daawwattootaaf wanniidhaan tayyuu jiraate nagatti jennaan. Inshallah dhaamsi kama dura dhaamadhisanii dabalataan isinitti dhaamadhu sodaan rabbi gartee isin hunda eegana gartee bira haa jiraatu. Sodaan rabbi jechuun wama rabbi dalagaa namaan jedhe dalaganii waan rabbi irraa baqadha namaan jedhe irraa baqachuudha. Kana of odoon taane waan silaa gartee karaa kamiinuu ergaa diinul islaam ta'e isin geessu ufiillee gartee itti fayyadamtanii hubattanii abiroollee hubachiisu islaamummaa kanaaf yeroo keessan kennuu eeganaa gartee ittiin baratuu barsiisuun haa ta'u waqtii gartee akennitan qoma keessan islaamummaaf akka bal'iftan waan dandeettanii shar'ii rabbii kana gartee akka bira dhaabbattan waan ammoo isin dhibe kamuu taa'uun ooltuudhaan dalaguu odoon taane karaa kanaanis ta'e karaa birootiinis ta'e nu gaafattanii inshallah ta'ala waan dandeenye walii deebifnee wal hubachiinee kan dadhabne ammoo ulamaa'ii biroollee gartee gaafanne akkasuma ammoo namni ulamaa'ii tokkotti siixee isa bira jirtus barumsa gartee addatti haa ta'u nama waliin haa ta'u irraa fayyadamaa barumsa gartee fudhatuun karaa hundaan barbaachisaadha. Keenya qona qofayyuu odoon taane diinal islaamii gartee uf kennaa isiniin jedha. Akhiraa teessan ijaaradha akkuma duniyaa teessan ijaarattan isiniin jedha. Egaa maasha Allah hundi namaatu gahee qaba. Gahee isaa baachuun immoo dirqama. Rabbiin keenya bilaashitti dachee irratti hin uumne. Beekaan beekumsa isaa sheer gochuudhaan barsiisuu qaba. Wallaalan immoo isa beekurraa barachuun dirqama. Maarree ustaazni keenya akkuma beektan abbaan isaanii Haji Abdurrahman Fatanaa aalima beekamaa akka Oromiyaatti osoo hin taane akka guutuu biyyattiitti aalima beekamaa kan Dr. Jaylaan Kadir akkasumas Dr. Kamal Fanti irraa baratan jechuudha. Aalima guddaadha. Inshallah kun kennama rabbiiti. Rabbiin abbaa fi jaalateef kennama akkanaa kan kenna. Inshallah akka isaan rabbiin ilmii faayetti nullee rabbiin qumateenna diina islaamatiin hafaa isin jedha. Kottaatii waa baradhaa. Gaheen keessan viidiyoo like gochuu fi share gochuu qofaa miti. Warroota isinirraa fagoo jiran warroota diina islaamaa kanatti dhiyeenya hin qabne isaaniif barumsa kan share gochuudhaan gara diina kanatti as yaamuu qabdan. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatuh.